Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube channelii Nolee Tube baga nagaan dhuftan gara Nolee Tube. Subscribe, like, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Asumaan gara seenaa gooticha ilma Nolee kan mootii biyya Hindii ta'ee waggaa meeqa? The incredible story of Malik Ambar is one of an African slave turned Indian kingmaker. So how did this remarkable life come to be? Well, let's set our time machines to 1548 and find out. Onaa hubannaan yookiin lafa teessuma gosa hubannaa irraa kan burqe akkuma beekamu gosti hubannaa gosa gootummaa fi qoroominna addaa fi seenaa duudhaa fi hodaan kan beekamtu yoo ta'u qaroo sabaa ta'uun galaa seenaa gudunfataniitii jiru. Ilmaan hubannaa jireenya hawaasummaan kan beekaman yoo ta'u walitti dhufeenya biyyoota ollaa cimsuuf biyyoota akka Arabaatii fi Sumaaleen wal keessa hojjechuun qooda guddaa gumaachaa turaniitii jiru. Yeroo gootummas goota qixxeekumaa kan akka Bakar Waaree fi murtii guutoo hordofuun seenaa Oromoo keessatti qooda yookiin gumaacha guddaa baachaa warra as gahedha. As keessatti seenaa gooticha ilma hubannaa kan gootummaa isaa tulluu Everestii ta'ee addunyaa dinqisiise tokko wal isiniin barsiisna. Gootichi kun maqaan isaa Malik Ambar jedhamuun beekama. Malik Ambar dhala hidda hubannaa balbala Nooleerraa bara 1549tti nama dhalateedha. Malik Ambar yeroo umrii isaa waggaa 16 fi abbaa isaa jalaa bara 1886 keessa akkuma gurraacha Afrikaa haguugamee butamuun galoo galaana diimaarra qaxxaamurfamee Birshaayee kibba Yemen magaalaa gudditti Almuukiyaatti gurguramee ture. Nooleen balbala guddaa dhangoogoo ka'ee hanga cirootti horee danboobee jiraachaa kan jirudha. Balballi kun ammoo ibiddaan akkuma qoodamaa deemu maayaa xiqqoo fi maayaa guddoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Maayaa xiqqoo fi maayaa guddoon waan yaadan hundumaa kan gurmuun raawwatamuu fi xiyyaa darbatuun gosa beekamtuu akka taate seenaan ragaa baha. Dhangoogeen hanga cirootti kan jiraattu gosti tun maqaa Haramaayaa kanas Haramaayaaf gumaachiteetii jirti. Haramaayaa seenaan akka dubbatutti nama beekamaa maqaan isaa Maayaa jedhamurraa maqaa isaa kan moggaa'eef yoo ta'u goonni kun gosa Maayaa guddaa jedhamurraa kan dhalate ta'uun beekama. He found himself in a system where 10 to 12,000 Ethiopians were sold as slaves to the Middle East annually. After spending a decade in the Middle East, Ambar moved again. Gonni kun dhaabbii fi dhaabbata bareedaa osoo qabu gurraachota Afrikaa waliin biyyaa fi biyyoo isaarraa cancalamee carraan akka meeshaatti gurguramu isa muddate. Malik Ambar osoo gabrummaan haguugamee hin gurguramin dura maqaan isaa Shaambaa jedhama ture. Shaambaan akkuma gurraachota Afrikaa kanneen biroo abbaa fi haadha isaa jalaa butamee galoo galaana diimaarra qaxxaamurfamee Birshaayee kibba Yemen magaalaa Almuukiyaatti geeffamuun daldalaa lammii Poorchugaalitti Piiter Porosositti gurgurame. Piiter Porososiin kun Malik Ambar bituu qofa odoo hin taane nama maqaa isaa Shaambaa irraa Malik Ambaritti jijjiiredha. Piiter Porososiin akkuma Malik Ambar biteen amalaa fi dandeettii inni qabu erga laaleen booda hambifachuu caalaa gabaa birootti yoo geesse maallaqa guddaa akka baasuuf hirreega godhe. Daldalaan Poorchugaaliin kun akkuma karoorfate gama Iraaqitti geessuun gabaa qaalii Alqaawdaa Maccaa Baagdaaditti nama maqaan isaa Kiyaazii Huseen jedhamutti maallaqa guddaan yeroo lammaffaaf gurgurateen. Kiyaaz Huseen Malik Ambar gama hundumaan erga laalee madaalee booda birrii baankii baasuuf baankii galchuu isa barsiise. Kana boodas amalaa fi siyaa'ummaa inni qabu erga jaallatee booda maqaa masoo Huseen jedhamu Malik Ambariif moggaase. Erga Yemen ture yeroo gabaabduu booda namni kun yoo du'u Malik Ambar amma sireen isaa yeroo sadaffaaf gurguramuun isa mudate. Namni isa bitate kunis maqaan isaa Qaasim jedhama. Malik Ambar Qaasim al-Baagdaaditti erga gurguramee booda isa dhumaa gabaa Hinditti daldalaa Pitraavad Rookentii jedhamutti yeroo afuraffaaf gurguramee bitame. Gabaan kun gabaa booree guutummaa Malik yoo ta'u yeroo dhumaaf mootii Malik Hindii kibba Diizaa shaayii Siiziniingitti gurgurame. Hindiin akkuma saba Oromoo saba duudhaa siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa bareedaa qabdu waan taateef Malik Ambar akkuma dhaqeen agarsiisa aadaa fi shubbisa garagaraatti hirmaate.
Maalik yeroo hedduu agarsiisa akkanaa irratti yoo hirmaatu namoonni hedduun akka isatti bitamanii hindii dhufanii jiraachuu ni bare. Achumaan ka'ee hegeree isaatti ni tilmaame. Jireenya gabrummaa mo'achuuf akka qabsoo isa barbaachisus ni murteeffate. Mootiin Maalik Hindii kan yeroo sanii akka malee Maalik Ambaar waan jaalatuuf loltummaa waraanaa yoo barsiise akka isaaf maatii isaa akka eegu murteesse. Haaluma kanaan Maalikis waggaa 9 of eeggannoo cimaa fi amala qabeessaan mootii Maalik erga tajaajilee booda mootii Maalik Hindiitis afaan Arabaa Faranchii erga barsiisee loltummaa fi basaastummaa itti dabaluun isa barsiise. Maalik Ambaar haaluma kanaan odoo jiruu sulxaanota Hindii xixiqqoo waliin wal baruu jalqabe. Erga sulxaanota waliin wal baree booda adeemsa siyaasaa biyyattii xiinxaluu jalqabe. Haaluma kanaan immoo dhoksaan maqaa mootii biyya kanaa waliin tajaajilaa jira jechuun yeroo yerootti marii gaggeessaa ture. Maalik Ambaar suutuma suutaan odoo jedhu harka lafa jalaatiin Oromoota akka isatti bitamanii Hindii dhufan qunnamuun dhoksaadhaan waraana nama 1,500 ijaarrate. Maalik Ambaar erga waraana isaa kana haalaan leenjifatee booda maqaa riphee loltootaatiin bobbaasee dhahuu jalqabe. Maalik Ambaar erga lola jalqabee booda teessoo isaa magaalaa guddittii kibba Hindii Piraayindatti ni jijjiirate. Maalik Ambaar lola isaa erga itti fufeen booda mootii xiqqaa kibba Hindii kan Abahariin jedhamu tokko ni ajjeefate. Nama Itoophiyaa isa jalqabaa nama weeraree aangoo qabate ta'uun beekamtii guddaa addunyaa irratti argate. Boodarra garuu humnoota loltoota kurmaniin mootamullee abdii muree odoo hin taane riphee loltummaa isaa itti fufee ijjannoo haaraa galmeessise. Injifannoon kunis bulchiinsa Beereerii fi Abiheerii harka isaatti galfatee akkuma injifateen naannoo lamaan tan bulchuuf sulxaanota waliin ni mallatteesse. Kanumaas jeneraalota lamaan Kiyoon Kiyaaniin jedhamaniin rukutamus ni kuffise. Haaluma kanaan ammas humna jajjabaa lama kan mootii Maalik Hindii ajajamuu didan kan maqaan isaanii Liikoojii fi Dhaadeeraa jedhamanii wal waraanuu jalqabe. Odoo hin injifatiin humna jabaa fi teeknika waraanaa itti jijjiiruun jara hundumaa dhabamsiise. Sana booda mootii Maalik Hindii ta'uun aangoo qabate. Maalik Ambaar dubartii Siidii jedhamtu fuudhuudhaan ijoollee 4 argatee dhiira 2 fi dhalaa 2 kan argate yoo ta'u isaanis Biibii fi Kaariim akkasumas dubararraa Fatii fi Cheenzii godhachuun bara 1626tti waggaa 80ffaa isaatti addunyaa tanarraa godaane. Erga boqotee booda intalti isaa ilma warra mootitti heerumuu ishee seenaatu dubbata.